belata tere amti tere namarun ne musari hiriyaa jaalalaa tokko yookiin takka waliin hanga dhumaa turuu fi nama biraa gubbarraan hin jannajannee zabana akka faaratti ilaalamu keessa jira. Kun immoo waan qabnurratti quufuu dhabuu ilma namaa agarsiisa. Jaarsa yookiin jaartii asuma bira jirtu dhiisanii nama biraa gaafa argan yookiin xiqquma walitti dhiyaatan nama san bira wanni haarayni waan jiru itti fakkaate amanamummaa nyaatanii waan biraa eegaluufaatu heddummaata. Jaalalleewwan hin dogoggorina. Namni si cinaa jiru kun jireenya jaalalaa kee keessatti hiriyaa jaalalaa filatamaa yookiin filatamtuudha beeki. Inni qoftiin siif ga'a atis ishiin siif geessa. Haala amalaa fi jaalalatee ni qaba yookiin ni qabdi. Amanamaa yookiin amanamtuudha. Deebisaan kee yoo eeyyeete kana caalaa maal barbaadde yoomillee taanaan nama jaalattan kan akkanaa nama biraatiin waliin madaalsisina. Osoo lammada uumamtellee intala akkasii argachuu dhabuu dandeessa. Atis dhiira akka isaa kana siif ta'u argachuu dhabuutu mala. Zabana namni amanamaan dhabame kana keessatti nama amanamaa argachuun carroomuudha. Haaltu beekaa jireenya kee guutuu keessatti amanamaa fi namni dhugaa kan rabbiin siif kenne isa yookiin ishii qofa ta'uu mala. Kanaafuu asii fi achi ijee hiruu dhiisiti. Kanuma harkaa qabdu kana jabeessi obboleettii. Atis ishuma tana jabeeffadhu obboleessoo.